Maaloo yaadamee innatti cimee ibsishaan keenya gabeettan innatti cimee kana yeroo kan baase beektuu gaama dhugaa jiru interviyuu goote bocaaltuun kaayiroodha jechuudha. Interviyuu ajaa'ibaa interviyuu boombiidoosu goote gaa ibsishaa keenya argitanii jirtu jedhee yaada. Amma kaabbaate aniin keessanii dhugaan asii ciman asii fageesseen beekan beektan ijoollee mana kanaatu dhugaa ijoollee mana kanaatu jechuudha. Ilmaan matiyya kanatu beektaa. Atiin sobdaati kijibduudha maakiidhaaf hin sirbine inni dhalaa kan biraatiif sirbee akkamitti dhalaa kan biraa wajjin sirba maakii dhiisee na hin sobdinaan jette naammatu dullachuma wayii tokko dullachuma arabaallee ta'u wayii tokko fidee of dudduuba kaa'ee namumti wayii dhiirumti wayii jechuudha dhiiruma ta'u laalaam matuma dhiiraa ta'uuti. Dhufeena dudduubaa qufeeti sobdinaan hin jettu ijoolleen dhugaa dubbatta dhugaa jettanaan jetti malee jechuudha dhugaa keetinaan jetti malee hin sobda kijibduu ibsaanii maakiif hin sirbine innoo suma garaasaa keessaa qabu baafate naan hin jettu ijoolleen mana kanaadaa kabajan qabdu beettanii anoo beegaa beettaa jaarsuma rabaa wayii tokko qalamiima gurraacha wayii tokkotti dibeef dudduuba kaa'uun jechaan jiraaman maaliif beektuu yoo suunaa kabajjuu isin nama haadha manaatiif abbaa manaatii yoo namni viidiyoo waraabe malee naman kabajjanii isan ammi laaxxee qobaa fi gaadifuu naman kabajjanii dhugaa saniifanii maaliif beektaa ani amma beektaa gaafa jammara ibsishaanii natti cimedee feesbuukii irratti poosti godhetu yuutuubii irratti gadi dhiisanii achumaan dhufee maakiidhaaf sirbeen jedhe muggutee amalaan lafa kana qabaddee laadachee kana qabaddee maakiidhaaf sirbee sirbi kun maakiidhaaf bahe malee nama kan biraayyuu miti akkamittiin itu maakii malee nama kan biraatiif sirbaa maakii wajjin immoo sirba irratti hin dhiyaatu ibsishaanii maakii wajjin sirbatti hin dhiyaatu tokko tokko hin dhiyaata tokko tokko immoo hin dhiyaatu mucayyoon rifeensa qullaa jirti sirbichi immoo rifeensa qullaa barbaachisaa akkuma nama beekuu akkuma nama mee akkuma waan ibsishaan natti mee akkoo yookaan immoo akkuma waan sammuu keessa na kaa'eetu ijoo dhuga maali waali borri viidiyoochi argitanii jirtu warroonni hin argine modaqaa laala dhugaadha isiniin jedha lafa kana qabaddeen kakadha dhugaa akkas jedheen dubbadhe beektaa amma ibsishaan koo amma kottuuti caaltuun keenya interviyuu godhi achi irratti cumaan akkamittiin nuti ati maakii malee sirba kana baaftee akkamittiin maakii malee sirba kana sirbitee ennaanii daayireektariyuu ishee dhadheebboo daayireektara jechuun immoo maanni maqattiin immoo naan jedhamtu inni gadulluma beektaa. Isheen wanta ingiliffaa waamamtu kun inni ulfaatti qosee achumatti qabaa dhiisaa dhugaa achumatti ashagaa dhiisan kolfinaale xissa ta'in dubbatina dhugaa nama natti hin kolchiisinaa kaayoo dhageessanitti ta'in dubbatina akka hin jedhe kaadhoo amma keekaa giiftii koo kunoo mucaanii suman dubbadhe sana qaxxi godhee muree malafa kaa'e dhugaanis ni jedhe qaxxi godhee suman dubbadhe suman haasee sana fidee cirriq boonaan lafa kaa'ee achii baqqaa ani maakuma dhufin sirbee osoo nuyi walitti hin dhufinii walitti nuyi girgir jennee akkanatti maakishaa wajjin jaalala keessa wal gashinee qaxii wal kunnee achii wal baafnee si wal baafneetu sirba sana baasee nuu kenne shukuriini achumarraan gaawwannoo ta'ee Itoophiyaa galeen jedhe sirba kana nan sirbannaaniitu maakushaa biraan ga'inuu sirba kana nan sirbannaanii Itoophiyaa keessatti haalli naa mijachuu dideedhe. Achumarraa itti dhiisee kaayiroo deemee kaayirootti sirbe malee kan akkasitti sirbii istaayiliin sirba kana akkanatti bareedaa istaayiliin sirba kana akkanatti deemaa akkanatti bareedaa jettee kan na gorsite homaa kushaa dhadhee dhugaa ani isinitti himnire kaameeraamaaniin iyyuu yoo itti sirbi waraabamu maakiin kaameeraa qabdee waraabuu baattuyyuu kan dudduuba taa'ee kaameeraa dudduuba taa'ee laayibsish akkas riyaakshinii akkana godhe istaayiliin kee akkasitti deema uffanni kee akkasitti deema laayibsish akkanatti akkas ilaa kun akkatti bareedaa kan akkatti bareedadhe kan marra'ee kan karaa agarsiisee kan gorsee ibsishaadhaan akkas godhadhu jedheen maakiidhaan jenneen hin jedheen inni maa jedhee amma wannoodha yuutuub irratti gadhiifameera kanaafanii sagalee sana muree isiniin finne malee ani tokkodhaa fi wanni irraan argee yuutuub ijoollee irraan argee akkas hin jennee ibsishaan isuma hin dubbanne dhugaa rabbi kijiba tokkotti hin daballe soba wayii tokkollee ittiin daballe jechuudha shirfi haadha garbuu lalawwan jammana keessan buufne jechuudha kijiba isumaan dubbadhe fidee dubbate jechuudha dhugaa rabbi kanaafan bara dhugaa dubbadhaan kanaafan soba irra sobni iyyuma jira ala doddootti soba keessa buusuun hin jira garuu ani isaan irratti soba ittiin daballe soba irra keessan buusu jechuudha maaliif nan jaalladha baay'ee dhugaa rabbi nammallee isaan milkeessu jechuudha malee baga sirbe ola deemaadha ijoolleedha baga sirbe isheen immoo dhugumattuu baga duukaa xeen sirbin inni gaaka jedhetti maal akkamittiin haati manaa koo rifeensa qullaan deemtu wayyaa nama qaqqabu sigaa hin keewwattu jedhee kaa mucayyoo kabaja qabduudha mucayyoo ulfina qabduudha mucayyoo sheeppii si agarsiifattu mitiin argitu uffata babal'aa keewwattee deemti maakiin yoo mul'ate morma kanatu mul'ata malee inni mootti sokkeedha.
amma kaachumaanii lakkiyaan jaartii koo wajjin sirbuunii jaartii koo xiqqeessuudha. Jaartii koo wajjin sirbuunii jaartii kiyyaa xiqqeessuudha malee kabaja seeraa kennuudhaaf miti. Kanaaf anniisa egaa dhokoo isinoo maayitti ture sayyoo ja'a. Isin maayitti ture amma maayitti ani beektaa gaafanii. Gaafa wanti dubbadhee wannoodha. Gaafa wanti dubbadhee dhugaanaa ta'u galaana kofalchiisa akkuma nama buna ishiinii tokkollee argatee mandara keessa deemee ollaa wajjin dhuguu na kofalchiisee natti tola kaa dhugaa baay'ee moo tokko natti tolee gammada gaafa dhugaa amma gaafa dhaggeeffadhu viidiyoocha dhugaa isumaan dhengada haasa'e sana haasa'e falmaan ture ati maalitti beektaa sobduu kijibduu innoo nama kan biraatiif sirbee. Maal akkamittiin nama kan biraatiin sirbatus jaartiin isaa jirtu maan sammuun keessa walitti hin gombifameen jedhee man dhugaa sammuun keessa walitti gombifamte soo dhugaadha maal mukayyifama mana kana hammataadhee dhugaa inni mukayyifama mana kana hammataa rukute malee mucaan akkamittiinitu jaartii isaa dhiisee nama kan biraatiif sirba hammachuu immoo gaala sirba keessaati mucaan rifeensa fashfash gooti. Moodilistii makana barbaanneetu walitti gaxxabnee sirbine malee maakushaa yortii viidiyoo waraabamee nu duukaartee maarreen hin himneere bakka gaala maakum maaloo naan du'eera irraa na buusa gaala yaabdeeshan irraa na buusa ibsishaa kiyya na qaqqabe maaloo ibsishaa kiyya na buusin jenne sen gaala yaabdee gaala bakka bashannanaa isaa dhaqanii gaafas waraabamee hin bari wannichi viidiyoon sun gaafas waraabamee isiniif hin galle malee maatoti waa isiniin galisina asii ilaaltan hin beektani dhugaa rabbii uffata jijjiirrate malee ibsishaanii uffata machuma gattaa'eetu uffata jijjiirrate gaala isaa qabate mucayyoon gaafa duukaa dhaqxe nama baay'ee duukaa dhaqe achumarraan achuma waraabamanii galan malee lammata hin deebine maakii dudduuba dhaqeetu viidiyoo waraabamaa. Wayyo isiniif hin galle dhugaa maal taatanii isin hin badee. Waan tokko moodiin isin hin galu kanaafuu jennaan ibsishaan keenya dhugaa dubbatee jiraachuudha jaartii jenni nama tokko bahee sirba malee namni tokko bahee hin sirbu kanaafidha maakushaa dhiisee dhaqe malee sirbichi maakushaa dhaabba'ee shukuriin maakushaa dhaabbaa seenuu kennee dhigaa malee yurtii gaa jaalalli isaanii qilleensarra jiru feesbuukii irraa tiiktookii irraa yuutuubii irraa kanatti ijoolleenis olii gadoofaa turan sana lubbuu wal keessaa fuudhan sana lubbuyyee godhanii wal asitti wal qabanii achitti wal qabanii cirq wal godhan sanatu sirba sana baasedha utuma haalli mijatee yeroo sana gadhiiseera ta'e wajaa miliyoona tokkoon ilaalama amma maal qaba yoo miliyoona tokkoon geessanii fedhara rabbiidha tirikuma 300 moo meeqa qofaan ilaalame uummanni keenya mortuudha dhugaa rabbii maal sabiskiraam namaa gooti miti maal ijoollee oromoo keenya jabaa keenya qeerroo keenya bareedduu keenya bareedaa keenya isaan malee maal qabna silaa ittiin boonna akkoo dhugaa rabbii ittiin boonna maal qaba miliyoonaan nu ilaaltanii fedhara rabbiidha ati sirbi kunoo sirba kana fakkaatudha sirba maraxamaadha. Haa ta'u warri sabiskiraaybii gootaniis gaabbii amma kanaan geessan galatoomaa dhugaa rabbii malee jajjabeessuu qabduu mucaa kanaa isheellee jajjabeessuu qabdu innillee jajjabaachuu qabaa ilma oromooti ilma kabaja qabuuti sabboonaa keessanii ittiin boonuu qabdu jechuudha dhugaa rabbii. Bareedaa keessan kana ittiin boonuu ittiin fataa jechuu qabdu jechuun akkuma isin argitanii nama boonuu miti nama kooruu miti inni isheenis nama boontuu miti nama koortuu miti kun ijoollee ol gashitee wajjin taphattee wajjin kolfaa oolti bashaasha keessanii sabboonota keessanii isin jajjabeessuu qabdu ijoollee mana madaamii jirtan kun maal ijoollee nambadee namni otuu sabiskiraayibiin godhin faa ilaaltu tokko faanatu fooloon godhin faa ilaaltu viidiyoo keessan nan argame warri tokko yuutuubii irratti waraabdan dhugaasin mortuu sayyoo jaana cabsi isin mortuu.